dhabe abdii koo haaresseem Yesuus dhaabbata koo jabe gulantaa lakkaa'eetu. Yooyaa shamarka fuunii kabajamtoota hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jalatti argamtan jirra jirtu ani jira buleettiin keessan galata rabbii. Egaan guyyaa har'aa imalarra jira jechuudha. Eessa deemaa jira mee gammata tilmaama mee eessa deeman jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo bakka nani deemaa jiru mee tilmaamadha karaarra deemaa jira. Akkasuma immoo nagaadhaan deemii naan jedhaadha. Nagaadhaan deemii bakka deemtu gahii jedhaatii du'aa hinaaf godhaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu eessa deemaa akkan jiru mee tilmaamadha. Namni beekee badhaasa qabaa isiniin jedha. Annaa tilmaamaa akkasuma immoo warri Dubaayii keessa jirtanii karaan kun eessa karaa maaliitii namni beektanuu jiraattanii koomentii jalatti naaf kaa'adha. Isiniin jedha uummata qeeshtii gaa imalarra jira amma jechuudha. Rabbiin immoo karaa nani yookiin immoo lafa nani deemuudhaaf yaade sana nagaadhaan na geessisiisu isiniin jedha. Kanaafiyyuu du'aa hinaaf godhaadha. Akkasuma immoo viidiyoo kan koo laayik naaf godhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo koomentii jalatti irra yaada qabdan naaf kaa'adha. Dubaayii keessatti immoo karaan kun karaa maaliitii eessadha kan jedhu warri beektanuu jiraattan koomentii jalatti naaf kaa'aa warri Dubaayii keessa jirtanii. Akkasuma akka carraa ta'e namoonni haaraan yoo karaa chaanaala kanaatti dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Mallattoo alaarmii sana tuquudhaan oon irra godhadhaa isiniin jira. Viidiyoon keenya akka yeroo nuti galakkisnu isin bira gahuu fi oonii sanarra godhaa isiniin jira. Qashtiiwwan kiyyaa galatoomaa hundi keessaniyyuu. Kanaafiyyuu warri Dubaayii keessa jirtanii bakka kana naaf himaa. Naannoo kana safaran ani irra deemaa jiru kana eessa akka inni ta'e naaf himaa isiniin jira. Lafti isaa daaraa waan inni fakkaatu argitan. Biyyuma jira jechuu dandeessanii. Biyyuma jira jechuu dandeessuun isiniin jedha. Kanaafiyyuu ilaalaa kunoo eessa akka deemaa jiru isiniin jedha uummata qeeshtii. Baay'ee karaan isaa yantiniidha. Biyyuma keessa jira jechuu dandeessu. Innaa lafa fagoon deeme garuu lafa sa'aatii tokko walakkaa deemee jira garuu viidiyoo dafee waraabni maleedha. Lafa baay'ee deemee isiniin jedha. Kanaafiyyuu warri naannoo kana beektan batalee gibbii kana warri beektan jechuudha. Gibbii kana keessa makiinonni Allah warri gibbii kana keessa beektan. Gibbii kana keessa warri beektan naafi maa isiniin jedha warri naannoo kana jirtanii naafi maadhaan isiniin jedha qashtiiwwan kiyya. Akkasii uummata qashtii waan daawwataniif galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma laayik gochuu hin dagatinaa. Koomentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa horaa bulaa deebana. Baay'ee.